Ya dawaku, jaalatawaku, gammeeku, dafii kottumaaf na jalaa dhokatta. Gammeeku si. Hello gurre. Okodo, akkam jirta? Nagaa kooti galata isaa. Akkam taati? Naannoo keessan hin jiraam. Eessa jirta? Anis naannoo man jira. Mana ayyitee jeegnaaniin naannoo mana keenyaa qilleensa fudhachiisuudhaaf gabbaasee ishee bukkee jira. Maaloo daraawwiin akkam taati? Haalli ishee akkam? Fooyyeen qabdu? Lakki amma guyyaa har'aatti kun ishee bira taa'een guyyaatti kunuunsaa jira. Akka isheen awwaara faatee rakkoo biraa keessa hin galleef garuu immoo fayyifachuu hin dandeenye. Uumamni waaqayyo jira. Na eeggansa. Kottu. Tolee dawooku. Baay'insi dhaabchisee miti gam. Ifamashi. Maal jechuudha? Jaalallee ofiitiif jedhanii dhaabachaa ooluun iyyuu jiru. Maali gaa mucaa fokkistuu kanaaf itti guyyaa guutuu dhaabbataa oolta? Akkasiin jedhin malee ati bareedduu koodha beekta miti? Isa ammaa beeka. Tole, juusii dhuguun barbaadaa jira. Namni juusii dhuguu barbaade immoo na duukaa deemuu hin danda'a. Hoo, na duukaa deemu jechuu dhiistee na duukaa fiigin jettu maal? Asiin deemna. Dawoo. Oko. Akkam? Naguma jirtaa gurre. Akkam? Jira kunoo. Akkam? Maalirra jirta? Kunoo gaa akkasumatti jirra gurree kun. Bira deemuuni? Rakkoon qabu dhiisi. Wajjinuma amma nagaa waan ta'eef rakkoon qabu.